jirtumoo akkam kan jirudha. Akka nalaatanitti uffata kana reenjarii wayii ofirraa qaba. Tuunni kana fakkaatan uffatan kun illee hin jiru. Uffata kana uffannee kan dhiyaanneef yeroo ammaa guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaan akka malee deemaa jira. Keessattuu Wallaggaa fi Walloo irratti ajjeechaan akka malee deemaa jiru. Maqaa waraana keenya waraana Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin yakkaa waan jiranii waraana bilisummaa Oromootiin badiintuun teessan akka hin taane ni amanna. Ibsa keessanis arginee jirra. Isin wajjiniin jirra. Solidaaritii isinii wajjiniin argisiisuuf karaan keessan karaa bilisummaa ta'uu amannaa jechuudhaaf uffata kana irregular ta'e kan uffanni asitti argamne naaf qocha waan isitti dheeresse galatoomaa. Galatoomaa. Abdiisaan akkuma gaariitti gaafillee yaadas ibsas walumaa qabee yoonnoo godhe hedduu wanni na gammachiisu keessaa hoogganoonni keenya kun obsa isaan qaban gaafii feetan gaafadhaa jedhanii hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf waan hayyamaniif homaa wanni sodaatan hin jiru akka feetanii gaafadha. Waltajjiin keenya banaadha hoogganoota keenya irraa abdii waan qabnuuf. Galatooma nusi miseensota yookaan deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jedhamnee waan hidhamaa turreef reenjarii kana tuu fidanii nu badhaasaniitu ta'e nutti tola ture. Kaayyoo addaan qabnu nusi Oromoon akka inni abbaa biyya isaatii kan inni ta'uu barbaadna. Ofii keenya murteessineen kenninuufi waa'ee keeyyata 39 sana heera mootummaa keessas taa'eera. Kaafaawonis keessaa baasuu hin danda'u. Eenyullee keessaa baasuu hin danda'u. Nuti biyya keessatti yeroo hojjennu isin akka warra as teessanii taasoftu. Akka warra biyya keessatti akka warra bilisummaa qabu taasoftu isin. Namni isin hidhu hin jiru, namni isin gaafatu hin jiru, namni agabuu isin bulchu jiru, namni hojii irraa isin ari'u hin jiru. Nummoo akka nama biyyatti galuutti deebifna. Akkasuma ayyaanatti fakkaata. Garaagarummaa guddaa qabna. Saba tokko qabna jenneerra, kaayyoo tokko qabna jenneerra, mala nuyi ittiin deemnu adda addaa jenneerra. Nuti biyya sana keessatti kan sochoonu heera mootummaan amma kaa'e kana keessa teenyeeti. Kana oola heera mootummaa keessa teenyeeti. Kana haala hin danda'amu dhiiroo. Eenyuyyuu hin danda'u biyya sana keessatti. Biyya Itoophiyaa jettu immoo fudhanneeti nuyi kan keessa jirru. Soofnee har'a amma waan biraa yoo isinitti himnee deemne hin ta'u. Dhugaa walitti maa deemu gaariidha waan ta'eeti. Biyya Itoophiyaa keessa jedhamtee waamamtu keessa jiraachaa jirra. Heera Itoophiyaatiin bulaa jirra. Seera Itoophiyaatiin bulaa jirra. Gaafa akkuma heerri kun nu hayyamutti, akkuma seerri biyya sanaa nu hayyamutti aangoo kan argannu yoo ta'e uummata keenyaa fi isa kamsii wayyaa qobaatti baatee jiraachuu moo yookaan saboota biraa wajjiniin jiraachuu si wayyaa inni jedhu gaafa sana dhiyaata jechuudha. Otoo wanta tokko harkaatii hin qabatin akka haadha manaaf abbaa manaa warra saani keenya yoo dhalte jabbishee eessatti hiina jedhanii wal lolanii akkas ta'uu hin barbaannu nuti. Bishaanicha laga sani gaafuma bira geenyu ceena, gaafuma sana ceena, gaafuma sana yoo dubbanne wayya. Har'a akkana ta'a jechuun yookaan akkas jechuun barbaachisaadha jennee hin amannu. Kanaaf nuti akkuma nama isinii kaasuudhaaf yaale eega uumama keenyaatii jalqabne maqaan keenyas Koongireesii Federaalawaa Oromooti. Sirna federaalawaa keessa jiraanna jennee amanna. Sirni federaalawaa sun immoo sirnoota hagammaa jiran keessaati. Biyya keenyaaf ni wayyaa ni fooyyaa jennee kan nuti fudhannudha. Sababiin isaa
baay'ina qabna akka baay'ina keenyaatti aangoo qabna qabeenya qabna akka qabeenya keenyaatti immoo bakka qabna mirga keenyan kabachiifanna afaan keenyan guddifanna aadaa keenyan guddifanna kan saba biroos immoo akkuma kana wal hammanne saboota miidhamanii wajjiniin wal qabanne miidhagne abaaboo fakkaanne biyya guddaa tokko immoo waliin ijaarrannaa kan jedhuudha abdiin keenya kan nu hojjennuufis kanaafidha saba biraas miidhuun barbaannu saba biraas akka nu miidhu miidhaas baadhachuu hin barbaannu amma kan nuyi qabsaa jirru miidhamne irraadha akka baay'ina keenyatti bakka dhabneerra aangoo dhabneerra qabeenyi keenya ormaaf ta'aa jira aadaa keenyaa fi afaan keenya akka fedha keenyaatti guddifachaa hin jirru ofii keenyaan of bulchaa hin jirru kana mirkaneeffachuu qabnaa kan jedhuudhaan irratti qabsaa'aa jirra jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo wajjin garaagarummaan keenya mala qabsoo irratti adda bilisummaa Oromoo amma galmaa'ee jiru wajjin immoo mala qabsoo irratti iyyuu garaagarummaan qabnu. Mala qabsoo irratti iyyuu garaagarummaa hin qabnu. Heera mootummaa sana fudhatanii keessa jiru waan ta'eef. Waa'ee qawwee waa'ee maalii kana almaan duras dubbanneerra bakka biraattis dubbanneerra waa'ee qawwee hidhachiisuu hiikkachiisuu maal isa jedhu har'arra deebi'uu hin barbaannu. Gaafa sanatti barbaachisaa ture dhugaa nutti fakkaate garlachuu nu wal amanuu dadhabaniitu garuu koree kana hin amannaa isin hojjedhaan nu jennaan hojjechuudhaaf yaallee waan sun hin fashalee gaafa sana sirrii ture har'a sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Qawwee tiksaasii wajjin wal bira qabee gaafateera obboleessi qabu. Har'as taanaan Oromoon dhuunfaa isaatti akka nama tokkotti qawwee hin qabatin namitti jedhu jira jennee yaannu hin ta'uus hin qabu. Qawwee isaa qabachuu qabu. Dhuunfaatti qawwee qabachuu. Maaliif saboonni biroon hin baadha hin qabatu waan ta'eetiif Oromoonis qabachuu qaba. Mirga kanaaf hin falminaaf. Har'as taanaan dhuunfaa isaatti qabachuu qabu. Jennee amanna kanaafis hin qabsoof. Warra biroo yoo hiikkachiisan malee Oromoo qawwee tokko bitatee mataa isaatii baadhatu maaliif dhorgitu isa jedhu yeroo hundumaa irratti qabsaa'aa jirra ammas ta'ee jennaan jechuu godhe. Waan baay'ee kaasuu hin barbaadu. Dhoksaadhaan akka waan nuti dhaaba biraa wajjiniin yookaan mootummaa wajjiniin waliigalaa jirru hin fudhatina. Kaafaa onkaleessa mormituun hamma gaafa aangoo qabatee Oromoo aangessutti qabsoosaa mormiidhaan itti fufu. Kana irratti shakkii hin godhatina. Dhoksaadhaan waliigalteen isin jiru kana gara fuulduraattis kan isin adda baafattan ta'a. Kaafaa'oon mootummaa kanaa wajjiniin yookaan waan biraa araaraatiif kana gidduu deemaa hin jiru. Uummanni keenya miidhamee jira. Sirni kaleessa ture har'as aangoo dhumarra jira. Namoonni kaleessa jiran har'as aangoorra jiru jedheetuma amana. Maaltu jijjiirame Oromiyaa irratti? Mee namni jijjiirame eenyutu jira yeroo wayyaaneerra? Namni tokko eenyutu jijjiirame? Namni biraan eenyutu dhufee keessa gala? Paartii biraan eenyutu sirna? Isuma dur turetu jira. Kanaatiif qabsoon keenya isuma kaleessa turedha har'as taanaan. Kana bifa kanaatiin akkasiin nu fudhattan barbaanna. እዚህ እህቶቼ ያነሱት ደግሞ ትንሽ አስተያየት ለመስጠት ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የሰላም ጠልነት አለ የሚለው ነገር እኛ እንደ ፓርቲ ይሄ ልክ ነው ብለን አናምንም። ልክ ነው ብለንም አናውቅ። እኔም እንደገለጸ እንደዚህ አይነት ጠልነት አለ ብዬ አልገምትም። ዛሬ በሁሉም እምነቶች ላይ ሁሉም እምነቶች በየአካባቢያቸው ብዙ ተጽዕኖ እየደረሰባቸው ነው ያለው። ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ዶሚኔት በሚያደርግበት ቦታ ሙስሊሞች ቪክቲም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰለባ ሊሆኑ ይችላሉ። ሙስሊሞች በሚበዙበት ቦታ ደግሞ ሌሎች እምነቶች የእምነት ተከታዮች ቪክቲም ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ በአጠቃላይ የመንግስት ፌለር ነው። መንግስት አገሪቱ በደንብ መቆጣጠር ባለመቻሉ ነው። ስርዓትን ማስፈን ባለመቻሉ ነው። ህግን ማስከበር ባለመቻሉ የመጣ ነው እንጂ አሁን ተናግሬ ያለው
እኔ ኦኤፍሲ ውስጥ ሆኜ ስለ ብልሱማ ወይንም ደግሞ ኦሮሚያ ትገነጠላለች ብዬ ተናግሬም አላውቅም። የኛ የፓርቲያችን ፖሊሲም አይደለም። እኛ በዛ ሀገር ውስጥ ኦሮሚያ የራሱ የሆነ ቅድም እንደተናገርነው ባህሉንና ቋንቋውን እያሳደገ እንደ መሬቱ ስፋት እንደ ህዝቡ ብዛት እና እንዳለው ሪሶርስ ቦታ ይኑረውና ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር መልካም ግንኙነት ኖሮት አንድ ዲሞክራሲያዊት የሆነች ፌደራላዊት የሆነች የሁሉም ሃይማኖት የሁሉም ብሔሮች የሁሉም መብት የሚከበርበት አገር እንድትኖር ነው የምንፈልገው። ከዚህ ዝንፍ ብለን አናውቅ። ይሄ ለፖለቲካ ብቻ የምናወራው አይደለም፣ እምነታችን ነው። እኔ እምነቴ ነው። ሰው ይውደደው ይጥላው ብዙም እንትን የለኝም። ይሄ እምነቴ ነው። ለዚህ ነው ካፋው ተስማምቶኝ ዋጋም እየከፈልኩ ያለሁት። የኔ ብሔር ከሁሉም በላይ እንዲሆን አልፈልግም። ከሁሉም እንዲያንስ ደግሞ አልሻም። ለዛ ታገላለሁ። ለሁሉም እኩልነት፣ ለሁሉም እምነት፣ ለሁሉም ብሔር እና ብሔረሰቦች እኩልነትና አንድነት እንዲከበር ታገላለሁ። ስንታገል ይኖር ነው። ለዛ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የሚያሰጋ ነገር ወይንም ደግሞ ከኦፌኮ ፕሪንሲፕል እና ከተመሰረተበት ዓላማ ውጪ የሚያራምድ በእኛ ፖለቲካ ድርጅት ውስጥም የለም፣ በአስተሳሰብ ደረጃም የለም፣ በተግባር ደረጃም የለም። ይሄን እንድታውቁ እንፈልጋለን። እኛ የራሳችን መብት ይከበርልን ማለት የሌላውን መብት እንግፈፍ ወይንም ደግሞ እንድፈር ማለት አይደለም። ግን በጋራ አብሮ ተባብሮ በኩልነት በመኖር ደግሞ እናምናለን። ይሄ ድርጅታችን ወይም የፖለቲካ ድርጅታችን የቆመለት ዓላማ ነው። ከናፍ ኢትዮጵያ ኢሴንጀቱ ኩኒ መቃንሽኑ ዱኩባ ወረጀተኒ አከካፋወት ነው ኢትዮጵያኒ ብየኑ ያረ keessa jiraachaa jirruudha. Akkamittiin akka uumamte isinuu beektu. Uumama ishee irratti jalqabdee rakkoo akka qabdu hin beektu. Garuu kontraata haaraa waliin galleetu bifa haaraatiin hariiroo haaraadhaan saboota biroo wajjin jiraannaa isa jedhudha kan nuyi qabu. Maqaan isaa gara fuulduraatti hin jijjiirama, inni isa gara fuulduraatti kan ta'u ta'a. Yeroo isaatu fida isa. Kanaatiif waan hundumaa har'a waan booddee ta'u yeroo hundumaa wannoo priority kennaa laalaa deemuu barbaachisaadha natti fakkaata. Waan hundumtuu halkan kana ta'ee hin bulu. Waan nuyi yaadne hundumtuus immoo hin ta'u. Namoonni biroonis saboonni biroonis yaadi biraanis hin jira yeroo hundumaa. Kanaatiif kana hubataa deemuun baay'ee gaariidha natti fakkaata. Gaaffii tokkitti yeroo wayyaanee immoo yeroo ammaa kana wayyasa jedhu waggaa 3 asitti uummanni keenya rakkoo guddaa keessa seenee irraa isa jedhu dubbataatuma ture. Waggaa 3 dura uummanni keenya yoo xiqqaate nyaatee buluudhaaf yookaan lafa isaarraa akka buqqaane sodaata malee lubbuudhaan isaaf hin sodaatu ture. Har'a garuu lubbuu isaaf iyyuu sodaataa jennee dubbachaa jirra. Lubbuun jiraachuun iyyuu rakkoo ta'eera. Lubbuudhumaan jiraachuun iyyuu rakkoodha. Lubbuu ofii dhokfatanii jiraatu dargaggoonni keenya har'a qeerroon biyya keessa jiran. Gaaf tokko as bulaa yeroo tokko achi bulaa maqaa isaanii dhoksaa loqoda isaanii illee dhoksaa kan jiraatan jiru. Kun beekamaadha biyya sana keessatti. Kanaatiif nageenyi waggaa 3 dura jiru har'a hin jiru. Dinagdeen waggaa 3 dura jiru har'a hin jiru. Namatu du'aa jira, namatu hidhamaa jira, namatu biyyaa ba'aa jira, namatu ari'amaa jira. Kanaatiif sirna isa sana nu wayya jechuu keenyatu hin taane hammaataa dhufeera. Sirni kun jijjiiramuu qaba. Namoonnis hin jijjiiramne, sirnis hin jijjiiramne, jijjiiramuu qaba jenneeti kan qabsootti jirru jechuudha. Kan akka bifa kanaatiin akkasiin nu hubattan hin barbaada. Gaaffiin hin deebiin yoo jiraate tokko tokko dhuunfaadhaan kan Jawaariin gaafatames jira natti fakkaata inni haa deebisu. Galatooma
Gaaffii deebisuu dura ijji tiyya hedduullee agartu lataan argireefu as keessa jiran si'a lataa kana'ii waa jechuun barbaada. Yeroo qabsoo qeerroo san keessatti walaleessitoonni artistoonni gahee guddaa taphataa turan. Walaleessitoota dhaloota keenyaa keessaa namni lataan qixxaatu waan jiru natti fakkaatu. Miira Oromummaa kaayyoo fakeeka qabsoo qeerroo namni hanga isaa bareechee dhiyeesse sanuu sirna san keessa taa'ee onneedha. Gara walaleessitootaatiin haa caaluu yoo qabaanne gama walaleessitootaatiin lataa qabnaa baga lubbuun si baasee asis wal agarre galata guddaa irraa qabnaa galatoomii ammas jiraadhu jabaadhu jenna. Waan tokkoon isin kadhachuu barbaada. Bakkuma kamittuu waltajjii kamirrattuu namootas ta'ee saboota waan arrabsuuf xiqqeessuun fayyadaminaa jechoota. Gaafii uummata guddaa qabna nu. Gaafii uummata guddaas qabna. Gaafii guddaas qabna. Dhugaa qabna. Gaafii uummata guddaa, gaafii guddaa, dhugaa guddaa kana qabannee arrabsootti hoggaa seennu namoota isaa taatu gartuulee arrabsootti hoggaa seennu gaafii san xiqqeessina saba san xiqqeessina jechuudha. Kanaaf gaafii hoggaa gaafatamu bifuma naamusaatiin gaafachuutu wayit zakkaa'u ba'aa guddina ulfina gaafii saniitiif bakka qabaata. Kanaaf hoggaa gaafattan warra as jirtan jechuu guyyaa miti bakkuma adda addaatti arrabni nama xiqqeessa. Arrabni gaafii guddaa salphisa. Kanaaf sanirraa akka of eegnu jechuun barbaada. Gaafilee hedduu deebisee jira Baqqalaan. Dhimmoota kaanis deebisaa turre. Dhimma kaafa'oo jala murree wanni himuu barbaadu nu gaafii arra baasee miti kaafaa'oon. Kaafaa'oon sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e ka Oromoof sabaaf sablammoonni qe'ee isaati irratti ittiin bulchan mootummaa ofii filataniin aadaa afaan isaanii guddifatan diinagdee isaati irratti abboomaman akka Itoophiyaatti immoo biyya sabaaf sablammoonni akkaataa gumaata isaanii baay'ina isaanii madaalaween aangoof qabeenya ittiin hiratan jaaruu barbaanna. Kana jechuun warroota biraan ukkaamsinaa jechuu miti. Jira warri yuunitarii jedhu. Isaanillee haa dhabamanii farra biyyaatii haa daakamanii damsasa'u hin jennu. Yaada isaanii haa dhiyeessanii murtii uummataatiin deemu. Warri immoo naannoo fi walaba baasee biyya ijaaruu barbaadu jira. Sanirra faayidaan sirna federaalizimiiti jenna garuu biyya diiguu eddanii kanaafuu isin diiguu qabna jennee lola ittiin labsinu jechuudha. Kuni ejjennoo kaafa'u yeroo dheeraa irratti deemnee akkuma Baqqalaan jetti itti amannees kan deemaa jirrudha. Ka ijoolleen qeerroo kaaftan gaafii abbaa biyyummaa dhugaadha. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafiin abbaa biyyummaa waa sadii of keessatti qaba. Gaafii eenyummaa qaba. Gaafii diinagdee qaba. Gaafii aangoo siyaasaa qaba. Gaafii eenyummaa bakka adda addaatti akkan jedhetti qabsoon kun hoggaa eegalu eenyummaa reconstruct gochuu revive godhee reconstruct gochuu irraa eegala. Gaafii oromummaa kan jennuun san jechuudha. Gaafiin lammataa qabeenya Oromiyaan qabdu qabeenya Rabbi nu badhaase beekumsa qabnuun saamichi nurraa dhaabatee misoomfachuudha. Sadaffaa eenyummaas guddisuuf ta'ee qabeenya irratti abbaa ta'uuf mootummaa ofiin filanneen warri filanne sun immoo seera nuu ta'u tumanii maammata nuu ta'u baasanii deemuu. Waan tokko hin dogongoriin akeerroon Baqqalaaf Jawaar aangoo qabatanii Oromoo irraa rakkoon hin kaati jettanii hin yaadinaa. Wanni nuti qabsoofnu Baqqalaaf Jawaar aangoo irra baasuufi miti. Mootummaa ummataan filatame ka ummataan bu'uu danda'u dhaabuudha tokko. Lammaffaa qabeenya irratti abbaa ta'uudha. Sadaffaa eenyummaa keenyaan tikfanne osoo hin dhiibamin jiraachuudha. Kun immoo namootaan hin deebi'u. You will regret. You will regret. Maaliifi yoo sirna jaaruu irratti sirna gadi dhaabuu irratti yoo fuulleffachuu waanne namoota aangeessuu irratti yoo deemnu taate dogongora ta'a. Kana sirreeffachaa deemuun barbaachisaadha.
waa'ee biyya diigamuu. This is not a joke. Akka dhaadannuutti fudhatina. State collapse is the most dangerous thing. Akka inni romanticizing godhina. Itoophiyaan diigamtee Oromiyaan itti fufti kun hanjamaa miti. Keessattuu bara kana keessatti statein collapse goonan ummati hama keessa seenamu. Akka ati jettetti yoo danda'ame nagayaan addaan ba'uun yoo danda'ame sun waan tokko. Garuu sun state collapse miti. That's peaceful separation. Nuka jechaa jirru state collapse. State collapse immoo kan fidaa jiru imaammata mootummaatii jennee afaan baafannee dubbachaa jirra. Karaa mootummaan hoggaan afran kan itti deeme biyya kuffisuuf deema. Kun immoo Oromoof sabaaf sablammoota saniif rakkoo guddaa uumaa jenneet kan deemaa jiru. Ammallee duuban deebinu. Biyyi diigamuu qabu. The state should not collapse. A state collapse is the most dangerous thing. Syria lala, Libya lala, Yemen lala. Kanaafuu gloss over goonee isin gammachiisuudhaaf waan beeynu waan hamaadha uummata keenyaaf jennee beeynu harka isin dhoofsisuudhaaf duuban deebinu. No. Sirni diigamuu qaba, mootummaan diigamuu qaba, jijjiiramuu qaba. Biyyi garuu itti fufuu qaba. Wanta dhoksaa kan jedhu bakkeen kan jedhe jira. Nu paartii ifaan ifatti hoggansi keenyas ifa jiru, imaammanni keessas ifa jiru. Wanni dhoysinu namni dhoysinu hin jiraatu. Rabbiif uummata keenya malee waan sodaannu hin qabnu. Waan Oromoof hin taa'ennu akkuma ammaa kana babbaqaysinee adii isinitti himna uummata hundatti. Abbaa fedhetti. Ka fedhe haa muufatu, ka fedhe nu haa hidhuu, kan barbaade nu ajjeesu. Wanni dhoksaan goonu hin jiru. Paartii siyaasaa keessa jirra akka paartii siyaasaatti. Dhaaba lama jidduu jaarsummaa seenullee hin dandeenyu. We are partisan. Paartii jechuun partisan jechuudha. We are a partisan entity. Garuu ejjennoo qabna. Rakkoon Itoophiyaa keessaa karaa nagayaatiin malee karaa qawweetiin hin furamu. Kanaaf mootummaan karaa qawweetiin deemuun biyya miidhaa deemaa jira. Kanaafuu lola dhaabiitii humnoota siin wal waraanaa jiran wajjin gara mariitti seenii jenna. This is our partisan position, our party position. General Assembly keenya irratti mari'annee fudhannee kan dhiyeessineedha jechuudha. Kanaaf bifa saniin akka hubatamuu barbaanna. እህቴ ወደ ጠየቀችው ጥያቄ ስመጣ የኦኤፍሲ ፖሊሲ በሃይማኖት ላይ ግልጽ ነው። ሴኩላሪዝም ነው። ሴኩላሪዝም ማለት ምን ማለት ነው? አንደኛ ሁሉም ሃይማኖቶች እኩል ናቸው። በህግ ፊት በመንግስት አገልግሎት እኩል መሆን አለባቸው። ሁለተኛ ሰዎች በፈለጋቸው ሃይማኖት የማመን ያለማመን በፈለጋቸው መንገድ ፈጣሪን ማምለክ ከፈለጋቸው ደግሞ ያለ ማምለክ መብት አላቸው። ይሄ መብት መጠበቅ አለበት ብለን እናምናለን። የመንግስት ተቋማት ደግሞ ከሁሉም ሃይማኖት በእኩል ርቀት ላይ ኢኩዲስታንት በሆነ መልኩ መኖር አለባቸው ብለን እናምናለን። እውነት ከተናገርን ባለፈው 50 ዓመታት ከፍተኛ መሻሻል እዛ ሀገር ውስጥ መጥቷል። let's not be ungrateful አንሆን። በህዝባችን ትግል የሃይማኖት እኩልነት የሃይማኖት መብት እየተሻለ መጥቷል። የተወሰኑ ቡድኖች ቅድም በቄ እንዳለው በአንድ ሃይማኖት ላይ በዚህ ሃይማኖት ላይ ጥቃት ሊፈጽሙ ይችላሉ፣ ሊያጎድፉ ይችላሉ። it is part of secularization, it's part of democratization። ግን እኛ እንደምናየው የሃይማኖት መብት ከምን ጊዜውም በላይ እየተሻሻለ የመጣበት እንደሆነ ነው የምናየው። ኦፍ ኮርስ የመሻሻል ሲመጣ ፍትጊያዎች ይኖራሉ። ነገር ግን የተሻለ ነው ብለን ነው የምናስበው። እንደ ኦኤፍሲ እኛ ሁሉም ሃይማኖት እኩል ነው ብለን እናምናለን። ማንም ሰው የማመን ያለማመን መብቱ መከበር አለበት። ይሄንን መንግስት ማስከበር አለበት ብለን እናምናለን። እንደ ሙስሊም እንደ ተለያየ ብሔር እንደተወለደ ሰው የኔ ጣፋንታ ምንድነው ላልሽው፣ የኔና ያንቺ ጣፋንታ ያንቺና የበቀለ ጣፋንታ አንድ ነው። እዛ ሀገር ውስጥ ምንም ነገር አንቺ ተበድለሽ በቄ ተደላቆ የሚኖርበት ኢትዮጵያ አትኖርም። የዛሬ 4 ዓመት እንደዛ ስንል ቀልድ ሊመስል ይችላል። አንቺ ተሸማቃሽ እሱ ተቆራርጦ የሚኖርበት ሀገር አትኖርም። ስለዚህ እኛ ምን ታገለው ላንቺም ለኔም ለበቀለም ለሌላውም ለሀጎስም ለከበደም ለሁሉም ለውጁሉም የሚሆን ሀገር ለመመስረት ምን ታገለው ዘላቂ ሰስቴነብል ፒስ ሊመጣ የሚችለው
ግለሰቦች እንደ ግለሰቦች ቡድኖች እንደ ቡድኖች መብታቸው ሲከበር ነው ብለን ነው የምናምነው። ለዚህ ነው ትናንትና ስናገር የአንድ ቡድን መሞትን ብቻ በማውገዝ የሌላው መሞት ምን ረሳ ከሆነ ዝም እንምንል ከሆነ እየቀለድን ነው። አንድ ቤት በአንድ ጎን ሲቃጠል እኔ ጋር አይደርስም ብሎ መቀመጥ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ያንቺ ጣፈንታ እንደ ኦኤፍሲ እንደ ኦፌኮ እኛ የምናስበው ያንቺም የሱም የሷም የሁሉም ጣፈንታ የተያያዘ ነው። አንድ ኤግዛምፕል እንስጣችሁ። የትግራይ ህዝብ ሲጨፈጨፍ ብዙ ሲቀልን ነበር። እንዳውም ግፋ በለው ሲል ነበር። ሼኩ ቄሱ በሚያሳፍር መልኩ እኛ እስር ቤት ለሰናይ ነበር። ያ ሰዓት ግን ትግራይ በረሃ ላይ አልቆመም፣ ተዳረሰ። ስለዚህ የሀገራችን ህዝቦች እጣፈንታ የተሳሰረ ነው። አንዱ በሰላም ኖሮ አንዱ እየሞተ የሚቀጥልበት ሁኔታ ሊመጣ አይችልም እና ያንቺ እጣፈንታ ከኛ ጋር የተሳሰረ ነው ብለን ነው የምናስበው። የብሔር ብሔረሰቦች እኛ የኦሮሞ ታጋዮች ነን። አሁን እንዳልኩት የኦሮሞ መብት መከበር ብቻውን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ ብቻውን መብቱን ሊያስከብር አይችልም። የጉራጌው መብት እየተገፋ የጉሙዝ መብት እየተገፋ ኦሮሞ ተንደላቆ ሊኖር አይችልም። ለትንሽ አመታት ሊኖረው ይችላል፣ አልቲሜትሊ ግን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኛ ስንታገል ለሁሉም ብሔሮች እኩልነት፣ ሁሉም ብሔሮች ሁሉም ህዝቦች በቀያቸው ላይ ራሳቸው ማስተዳደር ይጠቅማል፣ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ሊመጣ የሚችለው በዚህ መልኩ ነው ብለን ነው የምናስበው። ትላንትም ስንለው የነበረው ይሄ ነው፣ ዛሬም የምንለው ምናልባት ትላንት በደንብ አልገለጽነው ሊሆን ይችላል። እስር ቤት በመግባታችን ትንሽ ረጋ ብለን ሊሆን ይችላል። እዛ ውጪ ግን የኛ ብቻ ሳይሆን የአባቶቻችን 3ኛ ጄኔሬሽን 4ኛ ጄኔሬሽን ላይ ደርሰናል። ይሄን ትግል ከጀመር በዚሁ ነው የምናስበው። ስለዚህ እንደ ኦሮሞ ታጋዮች በሀገራችን ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን፣ ዲሞክራሲ እንዲመጣ፣ ሀገር ከመፍረስ እንድትቀር፣ ህዝቦች ከመተላለቅ እንዲመለሱ በምንችለው ሁሉ እንጥራለን። ከሁሉም ጊዜ በላይ ደግሞ አሁን መተሳሰብን መደማመጥን የሚጠይቅ ጊዜ ነው። አሁን መጫጫህ፣ መሰዳደብ፣ መገፋፋት ለከፍተኛ አደጋ ህዝባችን አጋልጧል። ስንት ቁስል እያለን ስንት በደል ተፈጽሞብንም እየተማጸንን ያለ ነው። ወንድሞቻችን እንደሚተቹን መንግስትንም የተለያዩ ኃይላትንም ተማጽኖ በሚመስል መልኩ ድምጻችንን ዝቅ አድርገን የምንናገረው እየመጣ ያለው አደጋ ባለፈው 2-3 አመታት በመቶ ሺዎች የሚሆን ሰው አልቋል። ነገሮችን አረጋግተን ወደ ውይይትና ድርድር ማንገባ ከሆነ በሚቀጥሉ 2-3-4 አመታት የሚመጣው እጥፍ ድርብ ሊሆን ይችላል። ይሄንን አደጋ ለማስቀረት ነው፣ የተቻለንን ለመወጣት ነው እየሞከርን ያለ ነው። እንግዲህ ሁሉም እንዲያዳምጠን ተስፋ እናደርጋለን። የሚቻላልን ግን እናደርጋለን። ኡመኒ ኬኛ እዱ ገለቶማዳ ስለ ሚዲያ በቃ ስለ ሚዲያ ተናገር እያለኝ ነው። እኔ ከሚዲያ ወጥቼ ፖለቲከኛ ሆኛለሁ ሰውየው። ሎክ ሚዲያ ሲባል ተቋማዊ ሚዲያዎች ብቻ አይደሉም። በፌስቡክ የምትገቡ በዩቲዩብ የምትገቡ you really need to be very careful። እኛ ከዛ ሀገር ነው የመጣ ነው፣ ከወላፈን ውስጥ ነው የመጣ ነው። ወላፈኑም በቅርበት አይተነዋል፣ አደጋውን አይተነዋል፣ አጥንተነዋል። እሳት ራቅ ሲሉት ጌጥ ሊመስል ይችላል፣ ሊያበራ ይችላል። ሲጠጉት ግን ይጋፋል፣ ይፋጃል። ከሚፋጀው ቦታ ነው የመጣ ነው። ራቅ ብላችሁ የምትኖሩ አደራችሁን እሳቱ ላይ ቤንዚን አታርከፍክፉ። መንግስት መተቸት አንድ ነገር ነው፣ የፖለቲካ አመራርን መተቸት አንድ ነገር ነው። ሃይማኖትና ብሔርን ግን ለይቶ የጥላቻ የጦርነት ሰበካ ማድረግ
የዩቲዩብ ቪውን ሊጨምር ይችላል። የዩቲዩብ ቪው በጨመረ ቁጥር ግን የሚያልቀው ህዝብ ቁጥር እንደጨመረ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እኛ ካሉት መንግስታቶች ጋርም ካሉት ተቋማትም ጋር እዚህ ባለንበት እናገኛቸዋለን። የዩቲዩብ ተቋማትን፣ የፌስቡክ ተቋማትን ያለው እዚህ ሀገር ያለውን መንግስት፣ አውሮፓ ያለውን መንግስት ያሉ መንግስታትን አግኝተናል። ከእንግዲህ በኋላ ጥላቻን ህዝብን ለህዝብ ለማጨራረስ የሚሰሩ ሚዲያዎች ላይ ትግላችንን እናፋፍማለን እኛ because it's not a joke። የህዝብ እልቂት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ከፍተኛ ውድመት እየመጣ ስለሆነ እባካችሁ ረገብ አድርጉት ለማለት እንፈልጋለን። ጋፊለን ሄዱን እዚን ጋፍተን መድረስ ዴብሳዋን ቱሬፍ አከኑ ራቆፍተን አብዲ ቀምና አመለ ወኒ ኑስኒ ዳምኑ ታዱሪ ሚቲ ቢቲ ኢትዮጵያ ወጋለ መዱራ ኑቲ ራይዳምኔ ፊ አረጅርቱ ተካሚቲ ሀለ ሄዱ ሶዳቺሳ ሱ ከነሳቱ አስደሙት ጅራ ሀለ ሀማ ኡመተ ከኘረት አስደማ ጅሩቱ ጅራ kana obsan of eeggannoon naamusaan tarsiimoodhaan deemuu gaafata jechuudha. Ni tolchina jennee daranuu akkam balleessine aariin naasuun wanti waggaa lamaan nurra taasifame kun akka obsa nama fixachiisu akka abdii nama kutachiisu ni beeyna. tarii isin caalaa gubanna bar odeeffannoo isin hin qabne hedduu qabna garuu aaree jedhanii yoo keessaa lukkisan daranuu dhaama akkuma jedhamutti akka hogganootaatitti kamtu ummata kana fayyada kamtu balaa kana hir'isa kamtu balaa as deemu kana nurraa deebisuu danda'a jennee yaannetti waan dubbachaa jirra jechuudha. Isinis rakkoo tana hubadhaa maatii keessan gaafadhaa biyya san yeroo ammaatti kun immoo gara cabxeen hayaatu kaaldefarra isaa ixaraam suni waan waggoota lamaan kana fide agarree jirra. Kanaaf haasaya gootan keessatti walii jidduu keessanitti hamma danda'etti walii obsaa garaagarummaa yoo jiraate balbala cufadhaati waliin haasaya. waan saboota xiqqeessa waan saba bira nurratti duulameef jecha nuumaan taanu barra duulli leencoo lataa booda namni hanga kiyyarratti duulame hin jiru mana keessaayis mana alas arrabsoon dhaaltee naan jaa yeroo hedduu uumaan taane itti fufna akka oromootti maqaballeessiin karra godhame hin jiru biyya san waan akka hin taane osoma shumqu qannuun deematuma jirra. oduu takkaan isinii fixa hogganaan biyya Liibiyaa bilisa baase hoggaa warra koloneeffattoota wajjin wal lolu waraanni isaa hoggaa booji'ame warri koloneeffattootaan ijjeessan inni immoo hoggaa waraana warra koloneeffattoota booji'e qaama irraa dhigee madaa irraa fayyisee tajaajilee teessisa loltoonni isaanii ni aaran ati maali diinni keenya bara kanurraa booji'ame hin ajjeesaa torchar godha ati maaliif akkana tajaajilte jennaan sumbar jarri diina malee barsiisaa keenya miti hammeenya isaanirraa hin barannu nuyi akka ummataatti bakka deemnu hundatti waan dubbannu hundatti waan sabootaaf kabajaa qabnu waan saboota walitti buusu osoo hin taane walitti dhiyeessu dubbachuu hojjechuudhatu nurraa eeggama kanuman jechuu barbaadaa galatoomaa.
Okay, galatoma hundi keessanuyyuu warri dhuftan I think amma booda gaafiin hagas maran jiru gaafiin dhumatee jira.